Akkam jirtu maatiiwwan garee Sinan Entertainment. Taatee har'aatiin kan nuti isiniif qabannee dhufne aduun sadi taatee Oromiyaa keessa naannoo Naqamtee yookaan Oromiyaa lixarratti mul'achuu seetiin wal qabatee namoonni raajeffachuu waliin kan ka'eeti. Egaan gara qabxii ijoo keenyaatti osoo hin seeniin YouTube keenya subscribe gochuu keessan yaadadhaa. Kanneen haaraa taatan subscribe gochuu akka hin dagan. Qophiiwwan haaraa kanneen birootii wajjinis kan wal qabate yeroo yerootti isin bukkee ga'a. Egaan taateen kun aduun sadi taatee mul'achuun maalirraa uumame kan jedhu irratti sadi ta'uu osoo hin taane reflectionii yookaan immoo achas calaqqisuudhaan cabbii samii irratti yookaan hawaa irratti uumameen kan wal qabatu yeroo ta'u, taateen kun biyyoota akka Indooneeziyaa, Chaayinaa fi kanneen biroo keessattis kanneen mul'atanidha. Egaan hawaa kana irratti bokkaan roobuudhaaf yookaan immoo hurkee achi ol hurkee jedheeru gaafa cabbii ta'u qabbana gubbaarraan aduun yeroo baatutti reflect gaafa godhee jedhee aduun sun ba'ee jechuudha. Aduun sun sadi ta'ee kan inni mul'ateefis tokko kanadha. Kana malees rainbow yookaan immoo sabbata waaqayyoo kan nuti jennus yeroo inni itti bakkeewwan garagaraatti lama ta'ee ba'uusii hin jiraataa jechuudha. Jarreen kun phenomenon yeroo jedhaman gochaan kun dinqisiisaa miti yookaan immoo dinqisiisaa ta'us wanta addaa sadi ta'ee uumame osoo hin taane reflect yookaan immoo daawwii akkuma nuti daawwitii keessatti of ilaalleen san ta'ee kan mul'atedha jechuudha. Kana malees gullee harkisa lafaas yeroo itti zeeroo ta'e yookaan immoo wantoonni tokko tokko achi ol kaanis mul'achuu ni malu jechuudha. Egaan kanaaf aduun kun yookaan immoo saree aduu yookaan buchullaa saree yeroo faranjoonni jedhanu ni dhaga'ama. Saandoog jechuudha. Phenomenon yeroo ta'udha. Kanaaf wanti haaraan yoo jiraate kanneen birootiifis subscribe Sinan Entertainment gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa. Share gochuun ni danda'ama. Subscribe, share, like fi yaada keessan komentii jala nuu kaa'uu akka hin daganne. Galatoomaa.